wadala harreetu sangaa abbaan camadee dacheen qotaaru tokko dhaabbatee ilaale. Sangaan morma isaa gubbatti harqoota baadhatee noohee harkisu kun waan garaa isa nyaateef mala dhahee isa bilisoomsutu narra jira jechuun yeroo abbaan sangaa qonna guyyaa raawwatee irraa hiikutti itti siqee akkas jedheeni. Ati akkanumatti guyyaa guutuu qotaarta taanaan miidhamteerta. Akka namaaf hin goone jechuu kiyya. Yeroo inni ganama si camaduuf meeshaa qopheeffatetti gurra kee buusitii coraa gubii ciisi. Sangichis tole jedheeni. Yeroo ganama namichi meeshaa dhiheeffatetti sangichi gurra buusee ciisaara. Wadaltichi immoo filimni isaa akka hojjete laaluuf asiif achi deddeebi'aara. Qonnaan bultichis yeroon asmaraa sanyii waan ta'eef qonna koo irraa hin oolu jechuun wadaltichuma camadee qacceen duubaa garafaa maasaa isaa itti fufe. Galgala irratti yeroo irraa hiikamu sangicha bira dhaqnaan sangichi oolman maal fakkaata jechuun gaafannaan harrichis oolmaanis bareedadha garuu oduun takka gurra na waraante jedheeni. Oduun maalii jennaan namichatu yoo sangattiin sun bor deebitee hin kaane qaleen soorata manaa taasisa jedhe jechuun biraa deemaa akkas jechaa dubbata. Namni waan isan galchine keessa seene akka kiyya kanatti salphata jechuun xumure. Durdurii kanarraa akka barattan abdachaa namni abdii maanyaatiif miseensan tahin ammumarraa ta'aa jechaa seenaa biraan hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.